يا بوليتي يا رجا يا بوليسا بيا دنيا يرو قباب دولابتيسا الرولت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجعتني من سورة سورة بريبا ورنجلي فبيتني لي أرجعتني لبسا كوني هرجع جيماتي وجهتهم جيتشا يرو رمضان الرباعينتي أما يرو كيسمان أفوفي بيا حتى بيا جمعتي أكما بيتن جيتشا هذا هو الكاميرا فرجع كاميرا اللي اسمه كيسا دفا فرجين تنبري سديجين بتامتي ما شاء الله تبارك الله. والله تاجايب ويتيتا ما شاء الله. أني وانت هندينو جاهزة جتالاني كإتقبا جتالا أتيارجي ما بيتا هرجي كيسا كاميرا تقو تكتجرا كاميرا سنكون ورغرتني أني هرجي ولين نكجرا إيجسي بشاني قرى اللي فيديو أو آفي قرى والكيسا قوتني egasii gootanii micixxan jechaadha. Eega micixxanii sa'aatii tokko yookiin daqiiqaa 30 eega teessiftanii booda hojjettanii jechaadha. Inshaallah isinii waraabaa yeroo dhumaallee inshaallah isiniin jedha obboleewwan koo qaqqaalii fi gaggaariiwwan agasii fi turtii gaarii isiniin jedha inshaallah. ما شاء الله كله هذا كلام مجيك إجرا مجيكاني جيماتي أكا مجيكا كونيتي مجرجرتني سيراني بلوك أمر اللي متي جدو قلي ستوك أو إجارة سيراني مجيكا موتو أرامني فكين أما ميروبا مانا كانتي فاطمة تكمل قوتا أكسب تلجري قوتا نانجلاني مجيكا كان وانت كمو يو أول الرا وجين إساتو لأم مثال لنتولي كنافو سيراني وانتم دلنو كمو سيراني قلبي في قام قلبي في نوجنه ان شاء الله. ربي بسم الله اني وقع ربي ديك الله نوت ولا جچادا ربي قدي تيغرو ابالني يا وانت سني والفتح نوت ولا جچادا ان شاء الله نرجتني جيماتي ديا يوم رجبيسيتني له كيسي سامجيقات اجچادا يوم رب بلوقا غوتني له جيماتي سوني اسيني انت جچادا كلو هذا كناني argaa jirtani fakkeenyaaf daabboo garagalchaa gisee ijoolleen kun daabboo gootan keessatti ijoolleen baadiyyaa sirrii beektan jedhee yaada daabboo garagalchaa yeroo godhanii miciqaan isaa laafaa bulluqaa sanillee miti jabaataa sanillee miti jechaadha. Kana fakkaata seeraan garuu lasas gootanii akkana walitti wannaa gootan jechaadha. Akkana waliin geettan kulamsee miciqaan haala kanaan akkana walaaseen jechaadha. Kun مجيكا أودون قال إسين درو بدينا أكنا مجيكا الفرقتشيني أجسي بشاتنا نقل قلنا مره حالا سنين أكسي ولين جيت تاني جيت شادا مجيكا جيماتي كان فكاتا إسين جد ونولين ترتني قلتهما إن شاء الله روما سالي سين غرابا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلوا حالا كنا من نالوني كبيرا بنا من جيتني كارا جوليني كلوا حالا كنا من بركة سكنا بيتني سكنا تمري جرا جتارا ولا فكنا جتارا كنا تبرجرا تين أكسنا كدارا فأمراني إذا كان أقوله كسيت كبيرة وقتي تكتيني سين مكان داوي جتارا إن شاء الله ساعات كبودا كسالة كبودا يروح يسمع سوفتي يروح يوغون مو جيماتي ميلافا باين لتي توم جتارا keessattuu geematii kana ijoolleen biyya arabaa oromiyaa hojjetan barachuu qabdanii yeroo ramadaanaa dirqama ni hojjetama jechaadha. Geematii isaan kuusaa fataayira viizaa kunniin hin hafu jecha mana arabaatitti jarri kana nyaatti waan ta'eef yoo beellee walirraa baratuudha yoo beellee ammoo waan beellee wal barsiisuudhaan ofiis boruu barumsaniif ta'a. biyya teenyattis yoo gallee wantoota nufa fayyadu keessatti wanti muuziqaa irraa hojjetamu kunniin waan fayyadu isin jechuu barbaade. Akkasuma viidiyoo keenya daawwadhaa wal biran tarinaa waliif ilaalaa isin jalatti koo qaqqaalii gaggaarii baay'ee isin jaalladhaa baay'ee isin kabajaa turtii gaarii haga walitti deebinutti. Wantoota warqatti kun akka zayitii qopheessee raasin naqa geemaatii jechaadha. Muuziqaan kiyyallee maashaallah tabaarakallah haala kanaan akka itti bukaa'ee isin jedha.
maashaallah tabarakallah kulu asitti immoo kan zayitii qopheesseera. Zayitii keessan qulqulluu ta'uu qabdi geemaatii hojjechuuf ajjaala zayitii ani asitti naqeedha jechaadha. Bismillahirrahmanirrahiim. Zayitiin guddaa ta'uu qaba. Agartanii zayitiin kee qulqulluudha maashaallah. Zayitii kana waan biraatti naquu baattan taanaan yeroo baay'ee itti hojjettan jecha isii bichaa yoo taate yeroo baay'ee itti hojjettanii zayitii geemaatii waan biraallee hojjechuu dandeettanii hafuura garagaraan qabu. Zayitii akka fakkeenyaaf bataatee safaa dinnicha fakkeenyaaf chipsii yoo godhanii zayita sanii lamuu deebi'anii waa hojjechuu yoo isa taate malee ulfaataa. Geemaatii ammoo waan feeteef zayita isaa hojjechuu ni dandeessaa jechaadha. Asitti ammoo gulagina danfisuu irra kaa'ee jira bishaanii. Haala kanaan kana fakkaataa isin jira wantiyaana waliin turaa gadhumaatti inshaallah ni argitanii geemaatii kiyyaa isin jira buruun qoqaalee fi gaarii inshaallah kuma gulagataatti geemaatii guyyaa fakkaataa. Bismillah maashaallah baay'ee mi'ooftillee suuraa barceesanii inshaallah geemaatii suuraa geemaatii waliin galeessaa garuu waan akka beekuu qabdanii yeroo adda addaa kan guddaa magaalaa dhaamseera zayitiin baay'ee warra waan ta'eef Rasulullah kan fakkaatu tabarakallah ajaba sunnah bicara ala kanani hojjechuu dandeessanii bakka tana wanti isin beekuu qabdu kun zayitii kaaslala akkana maanka geemaatii muciqaan geemaatii keessa gurgurtan san akka ittiin tuqa zayitii ho'a san yoo tuttan harki keessa bunaa ta'uu danda'a isin gubachuu danda'a. Eeggadhaa isin jechuu barbaade. akkana zayitii keessaa sun gossachaadha. Saffaayaa akkanaafuu bareedaadha. Sanchaatiis kulla wal kana dhiyootee zayitii fi maashaallah qulqulluu dhaabbatanii waan biraa deemsee hojjechuu dandeessanii jechuu barbaade. Walumaatti ammas turaa dammaa yookiin damma yookiin immoo shiiraa fayyadamu isaanitti naqxanii fakkaata. Isin feetanii dammatti naquu dandeessanii feetanii kuntanii sitti gaawwaa shaayiin qophaa'eera. Amma itti fiduuf deemeedha. Maashaallah tabarakallah warra mana fiitiin galee biyya fiitiin galee akkanatti maatii fiitiin gammadu rabbina haa taasisu inshaallah. Isin jedhatti gaarii.
يا بوليتي يا رقيا بوليسا بيا دنيا يرو قباب دولابتيسا الرولت